yaa Oromoo ka'e argitu dammaqi conscious ta'e halkan guyyaa hojjetu inni kun dhimma bulchaa gandaa bulchaa aanaa caasaatti jiru miti inni kun dhimma hooggansa naannoo irra jiru federaalaa irra jiru miti inni kun dhimma oromummaati inni kun dhimma akka sabaatti waan nu harka gale kana tursiisuu dhabuuti isa kanaaf kaffaltiin nu barbaachisu halkanii guyyaa hojjechuu qaba tarsiimoon isaa immoo ifa jaalala dhiifama gochuun ofitti qabuun ofitti hammachuun caasaa ofii immoo cimsachuun of ijaaruun politikaalii of ijaaruun caasaa simbira jiru ganda jiru aanaa jiru keessan ijaaraa cimsaa walari'uu miti wal nyaachuu miti ijaaranii cimsuu jechuun iddoo nuko nuu waliin iddoo waliin geenyu addunyaa seegaa jiru Afrikaa seegaa jiru otu nama hooggansa miiliyoonaan lakkaa'amu uumne waliin geenyu carraan nu fuuldura jiru baay'ee bal'aadha sanaafuuf qopheessu wal nyaachuu miti tursuu dhabuun jaalleewwan qeerroo kaleessa aarsaatti kaffalan adda adda isaanii dhaamanii kufan jabnoota sana tuffachuu kana of harka tursuu jechuun isaan bara baraaf lalisanii akka jiraatan dhaloonni dhufu boqonnaa keessa akka jiraatu biyyi kun boqonnaa keessa akka jiraatu gaanfa Afrikaan boqonnaa keessa akka jiraatu utubaa gadi fageessanii utubuun mana guddaa ijaaruudha siidaa guddaa ijaaruudha siidaa dhalootatti darbu ijaaruudha kanaaf any circumstance rakkoo kamiyyuu shira kamiinuu injifannoo nu harka gale sana undermine gochuu